Magaalaa Finfinneetti hojiin gama misooma koriidaraan hojjetamaa jiru sadarkaa magaalichaa dabaluun cinaatti magaalonni kanneen biroo muuxannoo irraa qooddachaa jiru. Marsaa duraan hojii misooma koriidaraa xumuruun jiraattota isheef kan dabarsite magaalaan Finfinnee marsaa lammaffaa jalqabuun muuxannoo ishees magaalota kanneen biroofis qoodaa jirti. Hojii kana kan qindeessaa jiran hooggantoonni olaanoo magaalichaa itti gaafatamummaa dachaa fudhachuun magaalota biyyatti kanneen birootti milkaa'ina magaalaa Finfinneetti mul'ate itti fufsiisuuf hojiitti galaniiru. Hojiilee misooma koriidaraa magaalota Dasee fi Samaraa kan qindeessan kantiibaa itti aanaan magaalaa Finfinnee fi itti gaafatamaan biiroo misooma industirii obbo Jaanxiraar Abbaay hojiilee qophii dursaa misooma koriidaraa magaalaa Daseetti hojjetamaa jiru irratti hooggantoota magaalichaa fi qaamolee dhimmichi isaan ilaallatu waliin marii taasisaniiru. Hojiin misooma koriidarii mootummaa qofaan galma kan hin geenye ta'uu isaa kan himan obbo Jaanxiraar misoomni koriidaraa magaalaa Daseetti hojjetamu raawwii gaarii akka qabaatuuf hunduu akka tumsuu qabu gaafataniiru. ደሴ ከአዲስ አበባ የምትወስደው ኤክስፒሪየንስ ምንድነው? አዲስ አበባ ኮሪደር ልማትን ስንጀምር magaalaan Dasee muuxannoon magaalaa Finfinnee irraa fudhattu maali jennee yoo ilaallu piroojeektii misooma koriidaraa yeroo eegallu akkuma piroojeektii kaanitti sa'aatii murtaa'etti xumurra jennee miti. Hojii misooma koriidaraa magaalaa Finfinnee kan ariitiin itti xumurre halkanii fi guyyaa hojjechuudhaani. Ji'oota 3 fi 4tti daandiiwwan gurguddoo xumurreerra. Hojiilee misooma paarkiiwwan gurguddoos yeroo gabaabaa keessatti goolabne. Kanaaf yeroo qabnuun halkanii fi guyyaa hojjechuu muuxannoo taasifachuudha qabna. Magaalaa seena qabeettii taate kana magaalaa mijattuu fi jiraattota isheef ammayyaawaa taasisuuf jiraattonni abbootiin qabeenyaa fi qaamoleen isaan ilaallatu deeggarsa taasisuu qabus jedhaniiru. ለእግረኛ መንገዶች የማስፋት ለብስክሌት ስራ የማስፋት ስራዎች እናከናውን hojiilee daandii lafoo deemtotaa fi biskileetaa bal'isuuf yeroo deemnu bakkeewwan tuqaman jiraachuudhaa malu. Dhimmoolee kanaaf hawaasni tumsuu qaba. Abbootiin qabeenyaa gamoolee isaanii hojii kanaaf qopheessuudha qabu. Carraa kanaan muuxannoo Finfinnee yoo ilaalan abbootii qabeenyaatu hojiilee isaan ilaallatu kan hojjetan. Kanaaf kana raawwachuuf tumsa taasisuun barbaachisaadha. Yaanaan kantiibaa magaalaa Dasee Saamu'eel Mollaalleen gama isaaniitiin hojiin misooma koriidaraa jireenya hawaasaa kan jijjiiruu fi magaalaa jiraattota isheef mijattee fi tajaajila ammayyaawaa akka kennitu kan taasisuu danda'udha jedhaniiru. ኮሪደር ልማት ስራ የመጣው ለህዝቡ የመጀመሪያው hojii misooma koriidaraa kan dhufe jiraattotaaf haala mijataa uumuufidha. Magaalaan Dasee sochii namaaf konkolaataa itti heddummatudha. Magaalaa giddugala turizimii waan taateef hojii misooma koriidaraa kanaan magaalota kanneen biroorraa dursa qabaannu ta'uu qaba. Hojiilee misooma koriidaraa magaalota kanneenii kan qindeessan itti aanaan kantiibaa magaalaa Finfinnee fi itti gaafatamaan biiroo misooma industirii Jaanxiraar Abbaay magaalaa Samaraatti argamuunis hojicha jalqabsiisuuf dhimmoolee garaagaraa irratti marii taasisaniiru. Misooma koriidaraa magaalaa Finfinneetti hojjetameerraa muuxannoo fudhachuun misoomni koriidaraa magaalaa Samaraa gidduu galeeffate kan hojjetamu ta'uu turtii addatti AMN waliin taasisaniin himaniiru. ሰመራ ከአዲስ አበባ ብዙ ነገር ትወስዳለች ብለን እናስባለን። የተለያየ ኢኮሎጂ ያለው አካባቢም ቢሆን Samaraan Finfinneerraa muuxannoo hedduu ni fudhatti. Sirna koo garaa qabaattus magaalaan Samaraa wantoota hojjetamuu qabu hedduutu jira. Akka magaalaa Finfinneetti sadarkaan magaaloomuu isaa waan hin heddummanneef hojii kanaaf mijataa isa taasisa. Magaalaan akka kanaa ammumaan hojiin kun yoo irratti hojjetame carraan magaalaa moodela ta'e itti uumamu ni qabaata.